ASE Promoter Media Tube. Ibe virusii corona waliin haa ittisnu. Waldaa qaxxaamura diimaa godina Wallagga Bahaa dhaabbata promotioniif maxxansaa ASE waliin ta'uudhaan. Ibeen virusii corona akka addunyaatti du'aatii namoota heddoof sababa guddaa ta'uun isaa erga dhagahameen asitti waldaan qaxxaamura diimaa godina Wallagga Bahaa hojjettoota isaa waliin ta'uudhaan akkasumas dhaabbata promotioniif maxxansaa ASE fi tola ooltota hedduu waliin ta'uudhaan hawaasni keenya akka dhibee kanaaf hin saaxilamnee fi gorsawwan ogeessota fayyaan kennaman sirriitti hojiirra oolchuudhaan ofii fi maatii isaaf of eeggannoo cimaa taasisuu akka qabu magaalaa Naqamtee fi aanaalee godina Wallagga Bahaa keessatti argaman hedduu irra naanna'uun barsiisuu fi hubannoo gahaa kennuu irratti argama. Keessattuu dhiyeenya kana magaalota naannoo magaalaa Naqamtee tokko keessatti namootni dhibee kanaaf saaxilamanii fi mallattooleen tokko mul'achuu erga dhagahameen asitti namni hundinuu isa yeroo kameeyyuu caalaa cimsee of eeggachuu akka qabuu fi eenyuyyuu mana isaa turuu akka qabu yoo manaa bahuun dirqama itti ta'e immoo bakka kamittiyyuu maaskii yookaan golgaa afaaniif funyaanii fayyadamuu akka qabu guyyaa har'aa jechuunis caamsaa 13 bara 2012 ganama sa'a 2 eegalee magaalaa Naqamtee keessa naanna'uudhaan jilbeenfatee bifa kadhaatiin hubannoo guddaa kennaa ooleera. Egaa yaalammiiko isa yeroo kamiyyuu caalaa amma waliif yaadnee of haa eeggannu. Mana keenyaa bahuu haa dhiifnu. Fayyaa qabaannee mana keenya taa'uun dhukkubsannee hospitaala ciisuurranii caala waan ta'eef. Yoo mana keenyaa bahuun dirqama nutti ta'ellee maaskii yookaan golgaa afaaniif funyaanii haa fayyadamnu. Maaskii yookaan golgaa afaaniif funyaanii fayyadamnee qilleensa qulqulluu fudhachuun dhukkubsannee hospitaala ciifnee maashinaan harganuu irra ni caala waan ta'eef. Fageenya keenya haa eeggannu. Nageenya keenya haa kunuunfannu. Harkaan wal qabuu haa dhiifnu. Harka keenya ammaa fi amma saamunaa fi bishaaniin sirriitti haa dhiqannu. Waliin taanee dhibee vaayirasii koronaa haa ittifnu. Waldaa qaxxaamura diimaa godina Wallagga Bahaa dhaabbata promotioniif maxxansaa ASE waliin ta'uudhaan. Subscribe, like, share gochuun waliin gahaa. ASE Promoter Media Tube.